uffata kana bultii ijaarate hunaa jennu yoo isin lama sadii afur shan jaha torba kudhanuu irra darbuu fi danda'a waan ta'u waan isin dadhabsiifte tokko irratti seera beeksisee namas beeksisee waan kana dadhabe jedhee yookiin ofirraa xalaaquudha malee isin illee bakka hin taane dhaabatu yoo inni waan hin taane dalageeyyu akka akkabde maal akkatti maal dhibbatti jechuu ni qabdi malee abboo wallahi nama olfaata jireenyi kun dadhabne abboo garuu abboo duraatti mee maal ofii garuu warri fuudhe kun tokko diigama tokko sirnaan wal jaalatanu kan wal jaalate sanitti illee inni hafanii abboo ilma namaa kana wallahi kan wal jaalate barhaadhuma manaatiif abbaa manaa kanallee walitti naafu baay'ee jara lamaa dambaasuuf inni akkana walii waan akkana kamanni hojjetin bar kamanni hojjetin ka isiin hojjetin isii hojjetaa oolte akkas ta'aa oolte isatti mani maa dhagaa inni waan namni jedhu kallattiin isaan lamaa yoo cufan keessattuu bar fedha isaan argatu iyyuu jette diigaa bar kanattuu keessattuu jette gaafa jette namaa fuute beeki eessattuu jiraachuu hin dandeessu bultii godhachuu hin dandeessu. Sibiila waan nuti jaalala diiguu ta'a malee jaalala jibbaasatti godhuu ta'a malee waan akkasiiti waan taateef dubbiin baay'atteef fardatti fe'anii jiran yookiin waan akkanaati. Ulfaadhaa isinillee rabbi bultiin ijaarame. Ni ijaarre ani beeku baddeessaa ijaarte. Maal ijaarre jaalala si waan jaalalaa siin kaadhallaa fi bara sagalee ol deebisuuf dadhabee jaalala nama namii deebeetti laata jedhee takka ho'i jaaladhee utuu waan jiru na jalaa baddeessu. Binti deebisu jechuun amma isin rabbi sinaa ijaaru. Ani beektaa dhalootaan arsee ijoollee arsiiti. Arsii eessaa? Arsii Dodola. Baalee ture. Mucayyoo wayii silaa beektaa wallahi umrii tammoo anatti madaalamtu. Isin achi fagaasiteetti ammoo waan haasawa isii keessaa gadi ba'u. Quraana illee qaraateerti illee jenna quraanuma irratti umurii fitteerteerumi jennaan heeruma kana quraana irratti umurii fitteerti. Gaaf kaan walumaan haasawa eegalle walumaa haasawa akkuma mucayyoo sana amma duratti miidiyaa isii jala dhufee jalaa bahuu dadhabe. Akka keessa seenii ilaali mee naan jette keessa seenii ilaali yoo keessa seenee waa'ee kana baay'ee gootee haasofteerti. Achi bakka inaasaa ture walii haasofnee gaaf kaan obboleessi isii suni du'aayii wayii naa gootaa jedhe. Eegasii ammoo du'aayii maalii jedheen makiinaa bitachuu jedhaa naan jedhe. Eebanni ati bitatte naan akka waan bitadhee sii godhee du'aayii jedheen du'aayii waliin goonee akkanumatti walitti roobnee warra san guutuu achitti ani qullubbii dalagaa. Baay'ee goonee mucayyoo sana bakka dasna jettee dikkii malee. Ufii ammoo umriin narra jirti. An umurii illee laalle bakka haalaa fi amala siinatti tolee fuudhatee murteessi ammoo jaalala dikkii malee jaalala. Hunda kiyyaa ol taree. Bakka hunda kiyyaa ol taree bakka gaaf kaanii miidhamuu gaheeyyuu dhugaa rabbi. Jaalalli badduube. Dhugaa rabbi nama waraanuu wayyaa bar waraana lahin laalattee bakka san qabatta. Bakka madaa argitee qabdaan laalattee akkasuma deessin beektu. Waraana badaadha beektaa keessattuu. Achi bakka waa hundumaa bultii kana mara adaasiin barattee fitteerti. Waa'ee kanneen baradhee eegasii haasaadhannee gaaf kaan gurbaan shufeeraa wayii dhufee makiinaa bitanii makiinaa irratti eegasii raddaatii taataa naan jedha. Raddaatii san ta'ee eegasii irra turee beektaa raddaatii. Achi gurbammaan kun anuma jala goree odumaan haasofsiisu lakkoosa mee silkii kan keessa hin jedhe silkii kiyya fudhatte gaaf kaan itti dawwale.
isin karaddaatiitti heeruma keessatti jufeeraa filatte. Yana gargaara Fuulallaan makiinaa san gadhiisee achi tane. Egaa si yaada. Ay jaalala. Akkasii beektaa? jaalala ankan nafanii. Yaa rabbi ofiisi yaa kennu simaaf inni dhalatiin isin siin dhalanne. Simaan dhalatiin jechuun jenna malee beektaa nama jaalanne yoo walitti hin dhufini duruma kataba kenna miti. Katabuma keetiin miti. Rabbiin ijaarsa gaarii si haa ijaaru. Mishiin gaayoona haadha ilmaanii taatee jirti. Mishiin amma haadha ilmaanii taatee jirti. Ani ammoo achi baay'ee nama biyya hambaa tana dhufe beektu. Bifatuma san irraa kaka'e. Wallahi yaari basa irraa ka'ee dhufe. Lammata achitti argamanii. Baddu warra wallahi wanni badduudha. Wanni yoo. Waan akkasiiti beektu. Wanni yoo tasgabbii sammuu kontirool goonaan badduudha beektaa wannattiin yeroo sana onnee bichaa yaada namni jaalalli qabde onnee malee sammuudhaan yaaduu hin danda'u jamaa. Sammuutti kontirool godhanii onnee irraatti yaadee dhufe. Osoo onnee sammuutti yaadnan bar sammuun jireenya hundarratti akka ati bal'istee itti yaaddu si gooti beekta. Zigalee. Jaalachuu nama jiru nama tokko garuu argachuu dhabuu fi argachuutti yoo amanne bareeda. Ilma namaa kana maaliif fedhii ilma namaa kontirool gochuu hin dandeenyu. Qabuu dandeenya fedhii namaa hin qabnu bara. Nama tokko haal malee jaalatuu dandeenya. Namni sun immoo carraan nu jaalachuudhaa xiqqaa ta'uu danda'a. Kanaafuu kenna kontirool goona malee kan namaati. Carraa isin jaalatan maaltu xiqqaa akkasii itti lafan luxubattanii nama gattantu guddaa ta'e malee. Dubartii takka jaalannaan barri onnee takka hin qabu onnee ofuma keessaa fuudhee isin higgata. Of ta'uu baddeessaan isin jaalannaa baay'ee tokko. Isin jaalannaa gaafa waa kana haasawee galtan sheer nu godha achi booda waa hundumaa rabbaalaa fisoo amma hirriba naqqabaa jira galgala ammoo dalagaan baa irratti mugabeelaasha. Hojii halkaniiti? Bakka rakkoon qabu nagaa. Jabaa dhufa duuba gaafa ani jirrellee duuba naa dhaabadhu jajjabeessiti. Jattiin haadha abbaan aadaan guddiseeru isin dhiyoo kaadhima hin qabaanne mee jala deemne ilaalla. Beelu gaasosanii murteessinu rabbi ilaalla amma yoo gaafanne nu sobuu dandeetti. Murtii qaba murteessuu rabbi isiin ammoo dubartii aadaaf safuun guddatte tana silaa uduu bakka isiin jirtu beekani adhallee irraa oolu ani adduma fudha. Baddeessa. Yaa. Biyya kamati? Shaashamannee. Okay. Isiinoo? Itti deemnaa mirree na dura situ jira dhaqimee lama shan booda gaafadha jedhee ture. Akkuma haasoftanii biyya nagaa battanii. Rakkoon qabu. Waraana guddaan wali seennee bidura eessan wal qoratanii waraanni wal taragaaga'ee jedhee lola akkamii irra turtee ganaa wal gaafata. Innaan lola seente loluu malee beekuu hin deebitu. Ati immoo osoo danda'amte ulima wayii qabattee dhuftaayu malee. Dhugaadhaan maal harka kaasiyan haga amma haga nagahee kana dubartiin takka yoo arrabsite malsi ittiin deebisu barra dhaloota kiyya keessatti. Kanaan malee arrabsuu fi dhiiraaf dubartii arrabaa fi harka irratti illee wal waan madaallee biraallee tuturra gaarii jecha. Utuun arrabsite yookiin ulee asirra dhoofte ulee isaanii sirraa fuudhee bitta malee sin dha'uu hin deebise. Ta'uu ka'ee balaan butte dubartiin dhayinaa wallahi. Waa akkasiitiin amma. Dubartiin hin dhahamu dhayinaallee. Ani ijoollee arsiiti habibi ijoollee arsii baatee. Yaada gaarii qabda ammoo wallahi. Arsii warra Itayyaafaa warra Saguree. Ala gara baleeti. Balee ijoollee aara gara balee san ijoolleen gosa baay'ee na bireedha.
Ijoolleen waliin baane ture baay'eedha. Ana kittiisee biraa dhufe. Bareedani garuu balee biyyummaa himadhu malee baay'ee keessan beeku. Mini jahada jai. Gara birootti guddatte waan ta'eef. Ayyee waggaa oolmattii gaarii fayyaanaadhaa jabaadhaa haala gaarii irraa gorsa gaarii namaa kenne obboleessa keetii kenne obboleettii keetii kenne maraafuu mirga ta'ii jabaadhu umrii har'aa gestii haa taatedhan. Ayyaayye galatoomatillee yaada keetiif ulfaadhu wayyoon galatarran hirriba gaarii baddeessaa kana anaaf sitti hafte amma dubbii haftee bichaare akkuma hafte kana oduu walitti hafne jedhaaraan sirii horoo namni kagaraa jedhaa kun utuu yaa'ee dhumate jedhaara akka nama lama bicha asirra ta'e. laa ilaaha illallah. Namni karaa badee jala nanurraa fuddaa. Horii wayii mana kiyya kanatti badaa jira warri duuba jirtan. Horii isin jalaa badaara. Ariyaa qaba jettaa? Yaani hindosullee inni ma beektaan inni maaf yaani. Horii wayii badaa jira badeera deemaa fiigaa qabaddaa. No, warri jalaa badde sun fiiganiituma dhufanii gaafsan. Akkas inshaalla rabbi isin haa laaffisu. Galatoomaa yaada naa kennitaniif ergaa keessaniif ulfaadhaa. Galatoomaa isinii bakka yaada qabdaa? Yaada dabalataa? Maal bahu barbaadde moo? Ya, ani barkaata dhufe bardadhabe ana hindufu betta laayibirra seenu yeroo baay'ee ji'atti elma takka dhufaa kan yeroo dhufe sa'aatii 3 akkasumatti taa'ee biraa deema. Irraa gafaa itti akka nama kilaashii tokko sun. Yaa sa'a dheeraa fudhadheetuma irraa gafaa oolee beeki. Ganamaan. Yoo masa irraa si jala seenee caqasaa turee ka'ee ba'e. Waa nyaadha jedhee lafaa ka'ee. Warra yeroo jalqaba seenu dhufe galatoomne. Yeroo kee aarsaa gosa keetitti galatoomne. Atis nu galatoomne. Maqaa normaalii maaf hin godhanne re'ati. Layyetti maal adda siila nyaata? Dhugaa. Haa ta'uuti maqaa isa dhugaa keessaan golgaa fannaa asumarrare. Maali maqaa rakkoo hin qabu maqaan kanallee yoon an kanan jaalladha waan ta'eef of ta'uun beekumsa qajeelu kana nawama. Of ta'uun inni beekumsa garuu ammoo dhugaa jiru keessaan si barachuu barbaadeera. Okay, rakkoon qabu. Rakkoon qabu wayyee. Akkasiisanii asirratti illee natti hin toltu na fakkaatee haala namaatiif namni tokko waa wayii fuudhasa maqaa ofii. Dhosuu osoo hin ta'iin dheennumarraa jijjiirradhallee garuu maqaan kiyyallee waan maqaa dhokatuullee miti. Rakkoon qabu. Hanaan naan jedhani. Hanaan. Hanaan kamal. Hanaan. Hanaan kamal jedhama. Egaa hin fakkaanne jedhee Hacaaluun isaa araaramu. Hin jedhamu garuu. Sirba jedhee maal hawaasi hin jedhee sirba jedhee kaa'an ammoo booda sitti hima waan jedheef. Araaramuu san jedhee kalasayyi rakkoon qabu jabaadhu. Inni kama jedhanii fi bara amantii hin qabu. Amantii isaa gargaaraa maraatiyyuu. Yaa nuti akka amantaa islaamatitti wanti qabnaa miire sanumaaf. Isaan akka akkanyi minoo naal ndi nadiisi malee. Akkami sidiisa akka sidiisuu walitti hin dhumne arifatu bara. Bakka maaltu taa'amu? Jaalala kan nagabee kan mucayyoo magaalaa. Eessuma si argee ija kan kee ilaalaa jaalala.
انت مال ترسافت ايه مال ترسافتا مال ترسافت هركا لما انا اسوي وانتنا ناسف مال ترس بكتي تيتو كلا جيجيرمه